lawziin naannoo keenya hunda keessatti iyyuu kan hojjetamuu fi jirama guddaa jiruu fi jireenya hawaasa keenyaa waa'ee midhaan nyaataa hawaasa keenyaa irrattis nutritionii irrattis wanni guddaa kan qabu isarrattis xiyyeeffannoo guddaa bara kana kan kennee hojjechaa turre lafa hektaara 500 kan ta'u irratti lawzaa ni misoomsina jenneeti kan karoorsine lafti hektaarri 500 fi 1800 kan ta'u irratti parsantaa 100 kan ta'u lawzaan kan uffame ta'uusaa asumas ni kaasuun barbaada jechuudha. Gama biraatiin midhaan zayitaa kana keessatti kan xiyyeeffannoo addaas kennee hojjechaa turre kan biraa midhaan suufidha. Suufin zayita irratti hojii fedhiin zayita biyya kana keessaa guutuu keessatti iddoo guddaadha. Oomisha iddoo guddaa qabudha. Oomisha kana bal'inaan itti deemuun dura jiraata jennee bara darbe kan karoorsine jalqabne bara kana lafa hektaara 200 irratti ni misoomsina jenneeti kan karoorsine hojjechaa turre lafa hektaara 180 kan ta'u irratti oomishtu kun kan raawwate ta'uusaati. Kun parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa 90 kan raawwate ta'uusaa asumas ni kaasuun barbaada. Oomishoota Innisheetiviin qabannee hojjechaa jirru keessaa fi alergii irratti immoo xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jiran. Keessattuu boloqqeen alergii irratti iddoo guddaadha kan inni qabu. Oomisha boloqqee bara baraan lafa isaa dabalaa dhufnee jirra. Bara kan lafa hektaara miiliyoona 1 ta'u irratti oomisha boloqqeetiin nuffisna jenneeti kan karoorsinee hojjechaa turre. Agoonatitti lafti hektaara miiliyoona 1 fi 81 kan ta'u irratti boloqqeen misoomee kan jiru ta'uusaati. Kun bakka tokko irratti yeroo ammaa sassaabbisatis kan jalqabe ta'uusaa asumas ni kaasuu fi kunis parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa 100 ol raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin oomishoota alergii keessatti tokko oomisha saliixa wal qabatee jirudha. Saliixa naannoo keenya keessatti bal'inaan kanaan dura itti deemaan turre bara darbe kana keessatti oomisha saliixatiif xiyyeeffannoo guddaa kenneeti kan hojjechaa turre. Lafa hektaara 500 kan ta'u saliixan ni misoomsina jennee karoorsinee kan hojjechaa turre. Yeroo ammaatitti kun parsantaa 100 kan raawwateedha jechuudha. Gama biraa oomisha maashoo tiin kan wal qabatu maashoon biyya alaatti ergamu keessatti gahee guddaa waan ta'eef maashoo irrattis xiyyeeffannoo guddaadha kennee kan hojjechaa turre. Lafa hektaara 300 kan ta'u irratti maashoo dhaan ni misoomsina jennee karoorsine lafti hektaarri 300 fi 112 kan ta'u parsantaa qabamee walitti raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Atarboonsituu kan soyaabiin jennee kan waamamu lafa hektaara 600 irratti ni misoomsina jenneeti kan karoorsineetu hojjechaa turre. Lafti hektaara 600 fi 300 kan ta'u irratti oomishtu kun akka inni oomishamu ta'ameeti kan jiru jechuudha. Kunis parsantaadhaan gaafa laallu parsantaa qabamee walitti parsantaa 100 waliin kan raawwatu ta'uusaati. Kanaaf waliigalli isaa hojiiwwan Innisheetiviiwwan damee qonnaatiin qabannee socho'aa turre keessatti Innisheetivoonni keenya gurguddaan isaanii karaa abdii guddaa namaaf kennuu danda'u fi jijjiirama waa'ee midhaan nyaataa irrattis alergii irrattis midhaanota biyya alaatii irraa galan bakka buusuu irrattis carraa hojii uumuu keessattis jijjiirama guddaa fiduu danda'anii fi abdii guddaa namaaf kennuu danda'an bara 2016 keessatti kan raawwataman ta'uusaa asumaan ni kaasuu barbaada.